jirtan kabajamtoonni hordoftoonni Oromia Education Multimedia kun barumsa maatimaatiksii grade 9 unit 2 part 2 dhaan walitti deebinee jirra. Hundi keessanuu nagaa nuuf qabdanii isiniin jecha nagaa isin gaafachuu hin dagannee. Warri chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u immoo like gochuu hin dagatinaa. Yoo isinitti tole hiriyoottan keessaniifis share gochuu hin dagatinaa. Akkuma beekamu yeroo dabre eessarratti dhaabne paartii 1 ilaalle paartii 2 eessarratti dhaabne asirratti dhaabne jechuudha. Paartii 2 eessarratti dhaabne 2.2.3 irratti dhaabne jechuudha. 2.2.3 irratti dhaabne 2.2.3 maal jaa solving systems of linear equations in two variables by elimination method. Karaa elimination method ta'een linear equation variable lama qabu akkamitti furuun danda'ama. Another method of solving system of linear equation is the addition of method. Karaan linear equation ittiin furamuu danda'u karaan biraa linear equation sun maal jaama addition method jaama is called maal jaama elimination method. This method is we add two terms termii lama yeroo walitti daadu with the same variable isaanii variable wal fakkaataa ta'e but garuu opposite coefficient isaan lamaanitis wal qixa garuu maal qaba negative fi positive waliif haallaadha. Fakkeenyaaf maal jechuudha 2x asitti kuno asitti sin agarsiisu 2x plus 4y equals to 3 kaan ammoo maali 2x minus 4y 2x minus 4 equals to 6 yoo hatoo taate maal ta'a kunni dhaama maaliif as the same variable jechuun y fi y dha. Ammas akkasuma coefficientiin isaan maddii jirtu maali opposite dha but opposite dha jechuudha. Opposite dha kun akkuma inni jee samboodarra akkam goona jechuudha. Samboodarra akkam goona samboodarra coefficient is so ja maal ja so kanaafu maal ta'a that is 0 ja that is 0. Of course, not all systems are set up with two terms. One variable is having opposite coefficient. Variable in tokko maal qaba samboodarra opposite coefficient waliif faallaa ta'e qaba. Coefficient waliif faallaa yeroo jennu gaafa akkuma reefu isin jettu x gaafa jiru maal jiru qaba 2 minus 2x ta'a. Sambooda kun maaliif waliin dhaama gatiin nuti harkannu gatii y ti. Erga gatii y harkanne immoo gatii x hin neeyne variable lachuutu harkachuu ni dandeenya jechuudha. Often we must adjust by multiplying one or both of the equations so that one of the variables will be eliminated by addition. The following steps of solving system kajuhana halalu. The following are steps of solving system linear equation using the addition of elimination method. First, write both equations with x and the y variable on the left side on the left side of equal sign and the constant is on the right. Akkami barreessita x fi y akkami barreessita x fi y gama bitaatiin x plus y equals to the take gama khani namu mal gota on the right on the constant is on the right equals to 5 fakkeenyaaf akka fakkeenyatti equals to 5 x if y ne isan gama bitaatiin jiran. Second lammaffaa maal jaa write one equation is above the other linear gaps corresponding is variable if one of the variables in the top of equations has opposite coefficients of the same variable in the bottom equation. Coefficient isaan lamaanii kan wal fakkaatan taanii variable wal fakkaata irratti akkuma reefu isiniin jeessan maal ta'a opposite coefficient yoo qabaatu taate as the same variable irratti waliin dhaabsita jechuudha. Waliin dhaabsita add the equations of together khalnee walitti hafan ammoo walitti daata isis kan waliin dhaamu kuma nama walitti daawutitti eliminating is one variable if not use multiplication by non-zero. Lakkoomsa 0 jedhanii yoo kan baay'anne taate akkasitti waliin dhaamuu baatanii jechuudha. Number so that one of the variables in the top of equation has the opposite coefficient of the same variable in the bottom equations.
akkana jaa sadaffaa dabarru sadaffaan maal jaa solve the resulting equations of the remaining variable sambodarra maal goota wanni ati gootu ergaanii fi tokkicha furtee booda kalamaffaatti dabarta bu'aa keessan ammoo deemtee itti neexxee ilaaluu si barbaachisa fakkeenyaaf gaafa x plus 4 equals to 9 gaafa jaanne x plus 4 equals to 9 gaafa siin jaan gaafa x kana barbaaddu 9 minus 4 godhatta jechuudha gaafa akkas goote x 5 ta'amire x kana bootaa x tiin neexxee resulting kee kun dhugaa akka ta'e faa mirkaneeffachuu jira waan akkasiisanii afraffaan maal jaa substitute that values into one of the original equations and solve the second variable equation jalqabaa harkattee boodarra equation lammaffaatiin neeta gaafa barbaadde x harkatte kana bakka x neeteeti maal barbaadda y barbaadda jechuudha x ammoo mul'atee jira x tuyoote bakka x kanatti tuu neete y ammoo maal goota ni barbaadda check the solutions by substituting the values into other equations gaafii sana ammas fuutee gaafii kaanittis neetee lachuutu akka dhugoomsu mirkaneeffatta jaa fakkeenyaaf kana ilaallu example 1 solve the following using addition method x plus 2y ono asitti sin agarsiisu x plus 2y equals to 1 minus x plus y equals to 5 maal jee coefficient the same variable jere fakkuma sunun je coefficient isaanii immoo kun positive kun negative kanaafu cancel wal godha 2 da kun y inta asii takka ifira qaba 2 plus 1 is what 3y is equals to 1 plus 5 is 6 over 3 y is equals to by 3 is 1 by 3 is 2 y is equals to 2 taa jechu erga y in 2 te immoo boota y ti 2 no ineeti maal arkanna x arkanna x plus 2y equals to 1j y lam x plus 2 into 2 equals to 1 x plus 4 equals to 1 x is equals to 1 minus 4 x is equals to minus 3 x is equals to minus 3 taa jechuudha alaallu uno y meeqa taajaa y akkuma amma daleeyna kana lama taajaa x meeqa jaa minus 3 taajaa kana saadaleen solving the system of solving the following using addition method or elimination method akkana jaa kuni 4x plus 2y equals to 28 minus no minus is into minus in x plus 2y equals to 13 sambodara khagadi hana mal gona yo feene kholi yo feene khagadi negative am bayna sambodara malta 4x plus 2y equals to 28 aya 28 x minus 2y equals to minus 13 y is cancelled therefore minus x today 3x is equals to 28 minus 13 28 minus 13 80 minus 3 is 5 15 over 3 x is equals to 5 x in 5 ita y mega ta'alallu 4x plus 2y equals to 28 x in erga 5 ite 4 times 5 plus 2y equals to 28 4 times 5 is 20 plus 2y equals to 28 minus 20 then I'll go to the minus 20 2y equals to 8 over 2 y equals to 4 x is equals to 5 ta gaafa x kana 5 kana tinayta kuma ma kana y afro arkachuudhaaf ammas gaafii kamitti arkatti nayte si dhugomsuu qaba
x plus 2y equals to 1 3 kaju kanatti snayte dhugomsu qaba kana jechuun gaafa x shantee shanii shan ture 13 irraa shan jechuun meeqa 8 shan ture jalaasinaan haqu akkanuma haqu guututtu haqu x plus 2y equals to 1 3 x is the value of x is 5 plus 2y equals to 1 3 2y equals to 1 3 minus 5 2y equals to 8 over 2 y is equals to 4 ida jechuudha ammallee alaallu aya kuno akkuma agartan kana the value of x is what the value of x is solution in kana ture the value of x is 5 the value of y is what the value of y is 4 2y is equals to 8 over 2 y is equals to 4 nuti sakkanuma finne aya example 3 sila example kana dalagurra hajaan qabu ture example 3 kana adalaynu solving the following using substitution method or elimination method faydamtiti me wan kana wanti godija 3x plus 5y equals to minus 11 second equation is x minus 2y equals to 11 sambodra mal gona x khagubara 3 into x plus 5y equals to minus 11 jami akam gona 3 akkuma jirtutti fudhanne 3 jechuun gubbarraa kana waliin dhaamsuudhaaf jecha hunda guutumattu maal goona 3 dhaan baay'isna 3 dhaan minus 3 dhaan jechuun 3x plus 5y equals to 11 minus 3 into x minus 2y equals to 11 times minus 3 kodan minus 3 maali fi guutumattu taati jechuun guutumattu baay'isti waan ta'eef sambodra 3x plus 5y equals to minus 11 kanammo minus 3x plus 6y equals to minus 33 ta plus 6y equals to minus 33 sambodra x lama waldamsa y goal dare malta 11y equals to minus 33 v minus 11 malta 44 tati 44 11 y equals to minus 44 over 11 y is equals to minus malta y is equals to minus 4 ita ogga minus 44 hana ogga 4 ida 11 ida farte minus 4 ita y energa minus 4 ite x meqata y energa minus 4 ite x meqata uno y meqata y imichi gaafin khana ture y meqar kanne y minus 4 yar kanne y x namo x minus 2y equals to 11 x minus 2 times minus 4 equals to 11 x plus 8 equals to 11 minus ingabu x is equals to 11 minus 8 x is equals to 3 haya qanatani inu qawli khagaditi naynim qawli 3x plus 5 into minus 4 equals to minus 11 3x minus 20 is equals to minus 11 3x
is equals to minus 11 plus 20. 3x is equals to minus 3x is equals to 3x is equals to 9. 3x is equals to 9 over 3 over 3. X is equals to 3. Akkuma tokko fidee jechuudha. Kanaafuu maal ta'a y is equals to minus 4 x is equals to 3 ta'a jechuudha. 3 ta'a. Alaallu kun akkuma agartan x meeqa ta'e x 3 dhufee jechuudha. Y minus 4 dhufe. Exercise ta'a dabarru. Exercise 2.4 halallu solving the following using elimination method ja halallu taate x plus 3y is equals to 5 minus x plus y is equals to minus 1. X lama waliin dhaamsina maaliif negative fi positive sanbooda irra immoo 3y equals to 5 fi y equals to minus 1 yeroo walitti daanu 3 fi y nas jirtu 4y dha equals to 4 dha over 4 y is equals to 1 ta'a sanbooda iddoon naquudha minus x plus 1 equals to minus 1 minus x is equals to minus 1 minus 1 minus x is equals to minus 2 over minus 1 over minus 1 or multiplication by minus 1 x is equals to 2 y is equals to what? Y is equals to 1 x is equals to 2 ana kanada aya akamitaalallu a lalle a d g d h j l bakka niga angana haysa laalla khan nidalaydan jechuudha isinuu nidalaydani aya a dalayne d hadalaynu 2x minus 7y equals to 2 3x plus y equals to minus 20 amantana kam gona khagadi khana malin gona 7 in torban bayisne jechuudha 2x plus y 2x minus y 2x minus 7y ifamana goda d rayra 2x minus 7y equals to 7 into 3x plus y equals to minus 20 da 2x minus 7y equals to 2 7 times 3 is 21x plus 7y equals to 20 minus 7 times 140 da samboda 7y and 7y is cancelled 2x and 21x is what? 23x is equals to 100 minus 140 plus 2. 23x is equals to minus 138 over 23 over 23. Therefore, over 23 over 23. Samboda malta x in malta x in meqata oggo khana firte x is equals to minus 6 ta x in minus 6 ta samboda mas y meqata chudaf 2x minus 7y 2x minus 7y equals to 2. Samboda mega x yarkanne jirra
2 into minus 6 minus 7y equals to 2. 2 times minus 6 is minus 12 minus 7y equals to 2. 7y minus 7y asuma different khana chiro dabarsinu malta plus 12 ta. Sambodara malta minus asitti asna kota botan 1 numte faqufi minus 7y is equals to 14 over minus 7 over minus 7. Y is equals to minus 2 ta jechudha. X is equals to at minus 6 ta. X is equals to minus 6 ta. Amma maltu no hafe G. G is no hafe G minus X plus 3y equals to 2 minus 5x plus 15 y equals to 10. Kana kam gona khawli minus 5 ida yo bayisne khawli minus 5 euro bayisne. All of you multiply by minus 5 malta into it is no solution ida khun malif yo jette naga fatantade khana fakkeenyaaf akkuma amma agartan osoo 5 idhaaf osoo irre maalta osoo 5 idhaaf irre yookaan khawlii kana yoo 5 idhaan baayisne minus x plus 3y equals to 2 khajala ammoo minus 5x plus 15 minus 5x plus 15y equals to 10. Khajala go 5 in base nemo minus 5 dan 5x plus minus 15y equals to minus 10. Sambodara equals to minus 10. 5x is this is cancelled. This is cancelled. Khan 15y minus 15y khunis ni dama jechuudha. Khunis ni dama. It is no solution ita jechuudha. No solution. D halallu G lalle khamtutti ana G lalle G khana halallu 9x plus 3y equals to 38. Equal to 38. 5x plus y equals to 22. 9x plus 3y equal to 38 and 5x plus y is equals to 22. Khana akkam goone dandeenya khagadi minus 3 da yoo baayisnes ni dandeenya. Khana yoo minus 3 daan baayisnes ni dandeenya. Sambodara malta 9x plus 3y equals to 38 minus 15x minus 3y equals to minus is equals to minus 66 theta. Sambodara y is cancelled. This x is minus 9x plus minus 9x minus 15x. Therefore minus 60x is equals to minus 66 minus 38. 8 is 8. 5 is 20 minus 28 minus 20 8 theta minus 28 theta. Sambodara akkam gona over minus 66 minus 38
kudha jaarraa saddeeti shanirraa immoo 3 negative 28 over minus 6 over minus 6 by 6 is cancelled by 6 but minus is cancelled 28 over 6 by 2 is 14 by 2 is 3 x is equals to 4 over 3 the value of x is replaced to x Sambodara Malta 5x 5 into 4 over 3 plus y equals to 22 ta Sambodara Malta 20 over 3 plus y equals to 22 ta Sambodara yoo feene 3 kana y dhaanis baay'isuudhaaf 3y 20 plus 3y equals to 66 jechuun ni dandeenya. Sambodara 3y is equals to 66 minus 20 3y is equals to 66 46 over 3 y is equals to 46 over 3 taa jechuudha. Kun hin salphatu yoo hirreemmoo meeqataa 15 tuqaa wayitaa akkamitti yoo jettan by 3 is 1 by 3 is 2 kun ammoo by 3 dhaan hin deemu waan ta'eef 46 over 3 teetta kamitaa dabarru 6x minus 9y is equals to 72 3x plus 6y equals to 15 kana maaliin baay'isna minus 2 dhaan baay'isnu 6x minus 9y equals to 72 equals to 72 Sambodara maal goona is equals to 72 minus 6x minus 6y equals to minus 6x minus 180 6 times 3 is 180 is equals to minus 45 6x minus 6x is cancelled minus 9y and minus 180 is 20 minus 27y equals to 45 72 minus 45 12 minus 5 is 7 27 over minus 27 over minus 27 therefore y is equals to minus 1 y arkanne jirra Sambooda bakka x itti galchuudha 3x minus 9y equals to 72 3x minus 9 times minus 1 equals to 72 3x plus 9 equals to 72 3x is equals to 72 minus 9 3x is equals to 60 72 minus 9 is what 63 63 over 3 x is equals to by 3 is 1 by 3 is 1 by 3 is 2 21 Canada exercise 2.1
exercise hamtitiana 2.5 iditiana 2.5 iditiana Malja use appropriate method to solve the following. First question, if twice the age of the sun yooni fi ilmi dachaa lama ta'e ilmuma dachaa lama ilma kanaan fakkeenyaaf maal jennaani x yoo inneeni dachaa lama yeroo jiru maal jechuudha 2x dha 2x plus j plus the father abbaan ammoo maali y dha idame the sum is 56 idame 56 dhufaa jee if twice the age of the father yooni fi ammas deebi'ee maal jee yooni fi ammas abbaan dachaa lama ta'e yoo ammas deebi'ee abbaan dachaa lama ta'e ammas deebi'ee dachaa abbaan dachaa lama yeroo jiru 2y dha abbaan dachaa lama ta'e ilma irratti idaane idamni isaanii maal ta'a jee idamni isaanii maal ta'a jee x plus 2y is equals to 82 ta'a jee 82 ta'a jee kana amma barbaadi jee akkami barbaanna fakkeenyaaf hoolii kana -2 dha yoo baay'isne -2 dha yoo baay'isne maal ta'a -4x minus 2y equals to minus 56 times 2 x plus 2y equals to 82 x is cancelled minus 3x y is cancelled minus 3x is equals to minus 56 times 2 12 to 100 kudalama ralama konet takka qabna kudhan takka dhibba takkaa fi 12 ta'a negatiifa dhibba takkaa fi 12 ida'uu meeqaati 82 minus 3x is equals to minus dhibba takkaa fi 12 kanarraa 82 irrisna dhibba takkaa fi 12 kanarraa 82 irrisnu maal ta'a minus 30 ta'a tuun dhaamsiti sanboodarra dhibba takkaa fi 10 irraa ammoo dhibba irraa 80 20 ta'a 20 irratti 10 yeroo keenya dhibba takkaa fi 30 ta'a over minus 3 over minus 3 x is equals to 10 ta'a jechuudha x in akkam dhufa akkana dhufa x is equals to 10 dhufa y ammoo meeqa dhufa y meeqa dhufa ittiin ilaallu y argachuudhaaf akkuma reefu inni 2x plus y equals to 56 jennee mure maal argana reefu x arganneemi amma y argachuudhaaf ammoo 2 into x meeqa 10 plus y equals to 56 ture 20 plus y equals to 56 y is equals to 56 minus 20 y is equals to 36 y malta 36 ta'a jechuudha gaafii lammaffaa maal jaa if gaafii lammaffaan if a two-digit number if the sum of digit is 13 digit lakkoomsi digitii abbaan lama walitti ida'amee 13 kan dhufuu danda'u x plus y equals to 13 yoo dhufe fi jaamas twice the 10 digits twice the 10 digits twice 10
tenth digit is extend the unit of digit is by 1. Okay, find the numbers. 10 digits is Jamie 2a is equals to b plus by 1 by 1. Kana jechuun ammoo gama biraatiin maal jechuudha? Kana jechuun ka gubbaa x plus y equals to 1 3 ka jalaa ammoo 2x minus y equals to 1. Y is cancelled. 3x is equals to 1 4. Yeah, 3x is equals to 1 4. Some border Malta over 3 over 3 over 3 over 3 difama 1 into this minus e qabdi 3x is equals to 12 ita 1 4 into 1 3 ture minus 1 ida 12 ita over 3 x is equals to 4 ita erga x in 4 ita immo y argachuudhaaf x plus y is equals to 1 3 y is equals to y plus 4 equals to 1 3 y is equals to 1 3 minus 4 y is equals to 9 akkana dalagama jechuudha. Gaafii sadaffaan tunis yoo laaltan akkuma harmoolii kana sirriitti namni laalee akkuma kana dalagama. Kun ammoo gaafii afuraffaan maal jedha? Determine the whether each of the following system of equations has one solution one solution, infinity solution or no solution GT adda baasija. Kana jechuun gaafa akkamtee one solution ita, gaafa akkamtee infinity solution ita, gaafa akkamtee no solution ita waan juhana adda baafachuu nama barbaachisa. Gaafa infinity solution gaafa ta'e a kun a dha, kun b dha, kun c dha. Gaafa infinity solution ta'e a1 over a2 is equals to b1 over b2 is equals to c1 over c2 gaafa ta'e infinite solution ita. Gaafa one solution haa ta'uu danda'u immoo gaafa only one solution haa ta'uu danda'u a1 over a2 is equals to b1 over b2 gaafa one solution ita jechuudha. Is different from c1 over c2. Gaafa ammoo no solution ta'uu danda'u gaafa inni no solution ta'uu danda'u difama no solution kana no solution one solution ammoo one solution kami a1 over a2 is different from b1 over b2 da. Kun maali khayna amma single sakun one solution ida kun one solution ida kun ammoo no solution ida. Asirra dhaabbatanii murteessuun jira jechuudha. Gaafii shanaffaa what is must be the value of k so that the system of linear equations infinity solution akkuma reefu sininje a1 over a2 is equals to b1 over b2 jaami. Gaafa kana kun amma fakkeenyaaf maali akkana ture a1 over a2 over a2 is equals to c1 over c2 yoo inni kam taame a1 is 1 over 2 is equals to c1 is 3 over k crisscross k 3 times 2 is equals to k is equals to 6 yoommo a1 over a2 is equals to b1 over b2 te ho khanana la rufa waan jechuudha kan jiraame khanana lu malta a1
A1 is what? 1 over 2 is equals to B1 B jechuudha. B1 over B2 is equals to C1 over C2 kanju. Minus 1 over minus 2 is equals to 3 over K. Minus 3K is equals to minus 6 over minus 3. 3K minus K is equals to minus 6. K is equals to 6. As it is K is equals to 60 dhufa jechuudha. Infinity solution idani. No solution idaan ammoo no solution idaan akkam dhufa no solution ijoo kanaan akkam dhufa K is different from 60 dhufa. K is different from 60 dhufa jechuudha. Question number 6 yaalaallu. Question number 6 malja. Under what conditions on A and the B's will the following system of linear equations have no solution, one solution, or infinity many of solutions? 2x minus 3y minus A is equals to A. 4x minus 6y is equals to B data. Yoni fi one solution ite infinity solution ite fi no solution ite akkami jechuudha. Akkami dalayna waan akkana waan gaafii kana nu kanamte kana bifa kamiin dalaguu dandeenya ja 4 over 2 is equals to minus A over B. Kun bifa kamiin kun infinity solution ni ta'a. Bifa infinity solution ni ta'a. Bifa no solution ni ta'a. Garuu bifa one solution hin ta'u. Kun yoo one solution different from ta'uu qaba. Kanaafuu maal ta'a? 4B is equals to minus 2A ta'a. Is equals to minus 2A ta'a. Bifa kanaan dalagama 2.3 maal jaa? Solving of non-linear equations. Review of absolute value. In the previous section, you worked with the equations that have problem x or y that can assume any of value, but sometimes it becomes necessary to consider only non-negative values. Absolute value jechuun akkuma beekamu kana fedhu negative ni keessa jiraate fedhu positive ni keessa jiraate qaba osmaali positive jechuudha. Kaas keessa po positive gaddemne bifa example itiin example faalaallu example faayiroo laallumma kamaalaallu aya kunamma maal jechuudha. Example in kunamma let A and B is a point of the number line with consider 5 and minus 5. Graphicha kana 5 in asi minus 5 in ammo asi 0 kana kara minus 5 it is 0 tanda kara 5 it is ni deemta wal dura duban respectively. How far are the points A and B? A fi B rank hangam takka fagata walakka kam 0 kanarra 0.0 ra walakkaan jechuudha. How many points are there equal distance and the origin number of lines ja akkuma asirratti isiniibsame the distance of A and B from the origin 5 units long on the real line. Real line jechuun sarara qaxxaamuraa dhugaatirra jechuudha. Asuma as keessa sarara akkana gadoo qaxxaamuru kana keessa kan qaxxaamuree dabru kan irra dheeratu kami positive kana jechuudha. Kanarra guddaadha origin walakkaa kanarra kan hanqaasii deeme kana jaa hunoo kaan akkuma agartan example 2 maal jaa the point is represented by the number 3 or minus 3 is located on the number line at the equal distance. Akkuma kareefun tana feenu minus 5 feenu 5 absolute value keessa gaafa galchinu
minus 5 is 5 in baati gaafa 5 galchines 5 in baati je akkuma nu himesan kanas maal je 3 or minus 3 je gaafa 3 absolute value keessa galchines maal in baati 3 gaafa minus 3 absolute value keessa galchines maal in baati 3 in baati kanaafu wal qixa jechuudha as the same ida jechuudha kanaafu wal qixa find the absolute value which of the following ja minus 6 gaafa galchine absolute value keessa meeqa 16 baati gaafa 7 galchine 7 umaan baati gaafa 0.8 galchine 0.8 umaan baati negative ture waan ta'eef 0.8 umaan baati no kuma asirratti agartan kana 0.8 kanaan baati 2.6 kana halalu find the value of each of the following minus 4 is equals to 4 in ba and absolute value of minus 1 over 2 is equals to 1 over 2 ba kun 0 namo 0 maan baati jechuudha kunisi solve the equations of involving absolute value khana yero lallu example 1 irratti absolute value of x is equals to 4 ida yobeja khana jechun x is equals to 4 x is equals to minus 4 therefore x is equals to plus or minus 4 ida jechuudha gaafa absolute value kana keessa x in fedhu 4 fedhu negative 4 tes meeqan ba 4 positive han ba jechuudha ono akkuma asirratti isin plus or minus je jira jechuudha isin property sairo lallu akkam je property isa properties of absolute value for any real number p absolute value of p is equals to negative absolute value for Kenya kanechun minus 4 is equals to absolute value of 4 jechun mal jechuudha 4 is equals to 4 khanas absolute value khisa gafa bo 4 ida khanas absolute value khisa gafa bo 4 khanafu equal ida for any real number p absolute value of p is greater than or equals to 0 da lakum absolute value khisa jiru kham fede khamiyu jechuudha yo khan 0 yote 0 ba amali fakkeenya yoo ma 0 gat yoo khate minus 1 yoo sotes gaafas khisa bomu 1 tibba khanafu 0 ra all yoo khan wal qitateeti ba 0 da gudda kun 0 wal qitate for any non-negative numbers is p absolute value of x is equals to p means x is equals to p or x is equals to minus p because of what because of the value of x is non-negative x is equals to p or x is equals to minus p because of what the value of p is out of the negative example khana alallu amma kaafiyun amma durallala jiru faddeemu jirra khana yo khallalu taate x plus 7 is equals to 14 x is equals to 14 minus 7 x is equals to 7 first step 1 idan kun torbar kanni gama khani namo gama bratin or khajonu sanin jechuudha x plus 7 is equals to minus 14 x is equals to minus 14 minus 7 x is equals to minus 21 khun kharatok kharuma khana mas gama bratin akami barbadamo itan minus into x plus 7 is equals to 14 minus x minus 7 is equals to 14 minus x is equals to 14 plus 7 minus x is equals to 21 x is equals to minus 21 debisa isa alallu kono kuma gartan x is 7 x is minus 21 kana yokin kanal x is minus 21 and x is 7 is the solution of equations gavi khanaf khan debisa to khan khana akana rafane remark khajohan absolute value of equation has no solution if the absolute will expression equal the negative number since the values can never be negative gonkuma negative in tawdoja aya example khamalallu example 5 khanalallu example 5 khanairo lallu solve the absolute value of equation c 2 into absolute value of 2x minus 1 absolute value of minus 1 equals to 5 ja kanadala gudaf 2 into 2x minus 1
equals to 5 minus 1 kanas dabalsina plus 1. 2 into 2x minus 1 equals to 6 ta over 2. Samboda malta 2x minus 1 absolute value of 2x minus 1 equals to 3 ta. 2x is equals to 3 plus 1. 2x is equals to 4 over 2. X is equals to 2. Gama birati namas 2x minus 1 equals to minus 3. 2x is equals to minus 3 plus 1 over 2. X is equals to minus 1. This is minus 2 over 2 is minus 1 ita jechuudha. Y meeqate 2 ta'e. X ummaan khaan meeqate normaalidhaan 2 ta'e. Khaan immoo minus 1 over 2 ta'e jechuudha. Kunoo akkuma agartan x 2 ta'e khaan immoo minus 1 ta'e minus 1 over 2 ilaalu minus 1 equals to minus 3. 2x is equals to minus 3 plus 1. 2x is equals to minus 2 over 2. X is equals to minus 1. Minus 1 ite. Minus 1 over 2 1 in jennatti fakkaate reefu. Akkana dhufe exercise 2.7 itti kan seennu ta'a. Exercise 2.7 akkam jaa. Exercise 2.7 fakkeenyaaf gaafii A kana yoo qollala let A and B is the point of the number line with the coordinate 6 or minus 6. Absolute value of 6 is equals to 6. Absolute value of minus 6 is equals to 6 because of what? Any number of absolute value is non-negative. Yeroo boomaaltoo qaba non-negative. Negative aan ala buu qaba. Negative osoo qabaatellee jechuudha. Osoo qabaatellee dhabee buu qaba. Dhiisee as keessa dhiiseeti ifii isaatii biraa ba'a. Lakkoomsa gaafii lammaffaa yeroo laallu absolute value of x plus 2 is equals to 6. X is equals to 6 minus 2. X is equals to 4. X is equals to 4. X plus 2 is equals to minus 6. X is equals to 6 minus 6 minus 2. X is equals to minus 8. Kunis tokko. Gaafuma A kana 4 fi minus 8 ta'a. Gaafii B kana 5 minus 3x absolute value is equals to 7. Minus 3x is equals to 7 minus 5. Minus 3x is equals to 2 over minus 3 over minus 3. X is equals to minus 2 over 3. Kanada tokko mo 5 minus 3x is equals to minus 7. Minus 3x is equals to minus 7 minus 5. Minus 3x is equals to minus 12 over minus 3 over minus 3. X is equals to 4 ita. 4 ita. Gaafii lammaffaa A dalayne B dalayne keessa dalayne namatti tola. G kanani dalayna kanas isinii dalayna kan isinuni dalaydan. G yeroo dalaynu minus 8x minus 2 minus 6 minus 6 is equals to 10. Absolute value of minus 8x minus 2 color isin yaajjiru is equals to 6 plus 10. 6 plus 10. Absolute value of minus 8x minus 2 is equals to 16. Akkana dhufa 16. Rajaa dhufa. Samboodara minus 8x minus is equals to 16 plus 2 minus 8x is equals to 180 over minus 8 over minus 8. X is equals to
by 2 is 9 by 2 is 4 minus 9 over 4 ita. Gama biraatiin ammoo minus 8x minus 2 is equals to minus 16. Minus 8x is equals to minus 16. Minus 16 plus 2 minus 8x is equals to minus 14 over minus 8 over minus 8. X is equals to Malta x is equals to by 2 is 2 by 2 is 2 by 2 is by 2 is 4 by 2 my 1 over 2 ta by 4 is 1 by 4 is 2 1 over 2 ta khamita dabaru difama isinirraa gurraachome akkam goona kan bira jirra kana bira jirra 3 into 5 plus 3x absolute value itti cufe plus 1 equals to 7 ja. 3 into 5 plus 3x absolute value itti cufne is equals to 7 minus plus minus 1. 3 into 5 plus 3x is equals to 6 over 3 over 3. Absolute value of 5 plus 3x is equals to 2. 3x is equals to 2. 5 here minus 5. 3x is equals to minus 3. X is equals to over 3 gone minus 1 ita. Tok. Gama khani namas 5 plus 3x is equals to 2 minus 2. 3x is equals to minus 2 minus 5. 3x is equals to minus 7 over 3 x is equals to minus 7 over 2 over 3. Tokomu minus 1 ita. Kana dhufa exercise itti aanutti adabaru as kana ilaallume 2.3.2 quadratic equations factorize method 1 ja definition kana ilaallu an equation of the form of ax square plus bx plus c dan khantae mali formula quadratic equation iti samboda formula quadratic equation khana gafin akamiti sini hanamti ax square plus bx plus c dan sini hanamti khana samboda factor yoto di formula quadratic equation khamin naitani minus b plus or minus under radical of b square minus 4ac over 2a khana naitani formula nago kaname a kami b kami yo khaitan tate b kana kuma sila tagaratan b square namo minus ma b asi khana la consumasi slafratan kana square minus 4 in abbatada a namo tana c namo tana over 2a entana. This is a is different from 0 is quadratic equation. Here a is called leading coefficient, b is middle term, c is constant term jama jechuudha. Solving quadratic equations, there are the basic method of the quadratic equation is factorize or it is possible coming to square. Kan arkachu dandeenyu value isani is quadratic formula. Kan bifa salphaatiin arkachuun hin danda'amne faayoo kan jiraatu taateef quadratic formula yookaan formula namni kanatti ni argachuu dandeenya jaa. Maal jaa asirratti how to solve quadratic equation by the factorized method. Akkamitti
so furuu dandeenya quadratic equation kana factorize method using jalqaba irratti furuudhaaf put all terms of on one side of the equal sign leaving 0 on the other side kan waldhaamsu danda'an akka isaan waldhaamsu danda'an godhuu qabna factorize the equations gaafii san yoo adda faca'uu danda'e adda facaasuu danda'uu qabna sadaffaan immoo set each factor is equal to 0 factory hamtu fakkeenyaaf x plus 2 and x plus 3 hojjetaate x plus 2 is equals to 0 inni akkanatti value x da samboodara maalta shanaffaan check by inserting your answer bakka sanii galchitee gaafii san si dhugoomsuu qaba jechuudha value x da sun bakka sanii galchitee bakka tamitti original equation jalqabaa jechuu jizeenii first equation yeroo jalqabaa gaafii yeroo jalqabaa sanin neete si dhugoomsuu qaba jechuudha fakkeenyaaf kanammoo yoo khallaalu taate gaafii fakkeenya kana x square plus 3x is equals to 0 kana yeroo nu x into x takka alata gubal takka tafa samudra plus x plus x 3x kana yura x takka baatee jirti on wasitti plus 3 is equals to 0 x alerton is equals to 0 x khaysaamo x plus 3 is equals to 0 x is equals to minus 3 kuno go 3 nas dabarte khoto kommo x is equals to 0 kana yero digalchinu mo x square jami 3 square x is equals to 0 minus 3 square plus 3 times minus 3 is equals to 0 9 minus 9 is equals to 0 0 is equals to 0 akkana jechuudha value ni isaa yeroo ni 15 check goote yookaan itti ilaaltu asitti solve the quadratic equation of x square minus 6x minus 160 lakkoomsa idame negatiifa 6 baay'ee negatiifa 16 nu dhufu barbaadachuu deemna kana harkachuudhaaf ammoo itti yaaddee yoo kadhabdu taate kam goota formula nayte formula kamitti formula kanatti formula kana yoo nayne minus 6 jaa minus 16 bida duro formula minus 1 jirtuuf 6 plus or minus 6 square is 36 minus 4 kana short way ni 4 times c is minus 16 over 2a is 1 minus 60 plus or minus radical of 36 plus 64 over 2 minus 6 plus or minus radical of 100 over 2 minus 6 plus or minus 10 over 2 is equals to 4 over 2 is 2 and the minus 60 minus 10 over 2 is minus 16 over 2 is equals to minus 160 only minus 80 therefore 2 and the minus 8 is the value of x jechuudha 2 and the minus 8 2 and the minus 8 bakka kanatti galchineetis ilaaluu dandeenya kanaafu maal jenaan minus 8 jaami inni x meeqa arkanne minus 8 arkanne wantiin jechuudha asika arkanne kanammoo meeqa arkanne 2 arkanne kanaafu maal goona 2 arkanne kanas x plus 2 kanammoo x minus 8 is equals to 0 is equals to 0 kanammoo maal tasamboda x is equals to 80 kanammoo x is equals to minus 2 ta jechuudha value x ka barbaadam gama biraatiin ammas wanni asirratti isin wachiisu barbaadu asitti akkuma reefu 2 fi minus 8 arganne san lakkoomsa idamee negatiifa 6 baay'atee immoo negatiifa 16 nuduf lama ida'u negatiifa 2 ida'u negatiifa 8 meeqa negatiifa 6 lama baay'isuu negatiifa 8 negatiifa 16 kan dhufu akkanatti arkachuu qabna jechuudha exercise 2.80 halallo solving the following quadratic equation using factorized method faydamdiya
x square minus 5x, x square minus 5x, x into x minus 5 is equals to 0, x is equals to 0, x is equals to 5. Akkamiti kun x ida, x in labbe 0 azirti, x is equals to 0 kun ammo x minus 5 is equals to 0, x minus 5 equals to 0, x is equals to 5. Yoo ittinayne ilalle 0 nu fida jechuudha kullachuutu. Ittinayne illee check godhu yoo barbaanne jechuudha. Biyyoo kallaalu taate immoo x square plus 7x plus 10. Lakkoomsa idaamee torba nu dhufu kan ammoo baay'atee 10 nu dhufu jira. Jira yoo ta'e jira. Meeqaaf meeqa 2 fi 5 walitti hidee torba waliin baay'isee 10 ni dhufa jechuudha. Formula neyni alaallu formula tisneyne formula nisnu dhugoomsuu qaba. Formula yeroo neynu 7 ture minus 7 plus or minus 7 square is 49 minus 4 times 10. Minus 4 times 10. 10 is what? C over 2. A is what? 1. 2 times 1 minus 7 plus or minus under radical of 49 minus 40 over 2 minus 7 plus or minus under radical of 9 over 2. Therefore minus 7 plus or minus under radical of 9 is plus or minus 3. 9 is 3 over 2. Sagal radical jala sadin bati khanafu minus 7 plus or minus 3 da. Samboda minus 7 plus yero demnu meqata minus 4 over 2 ta is equals to minus 2 ta. Minus 2 ta. Ammas debini mal gona minus 7 ture plus 3 gone mi ammas minus 7 minus 3 over 2 gona. Samboda malta minus 10 over 2 ta minus 10 over 2 ta minus malta 5 ita jechuudha. Minus 5 ita. Akkuma reefun tana 2 fi 5 yennesan 2 fi 5 ita. Kana jechuun minus 5 minus 2 jemi x minus 2 is equals to 0, x minus 5 is equals to 0, x is equals to 2, x is equals to 5. Akkanata kun formula kanarraa jechuudha. C halaallu x square plus 6 x square plus x minus 6 is equals to 0. Idaamni isaa tokko kadhufu baay'inni isaa ammoo negatiiva 6 kadhufu jira. Jira khamii fi khamii fakkeenyaaf idaamni isaa takka baay'inni isaa ammoo negatiiva 6 kadhufu khamii 3 fi negatiiva 2 mee 3 fi minus 2. 3 times minus 2 is minus 6. Gaafa walitti daanemo 3 minus 2 is 1. Kanammoo ittinayne alaallu formulattis naqeetin isinii mirkaneessuu barbaada. Kanaafu minus 1 plus or minus 1 minus 4 times minus 6 over 2 times a is 1 minus 1 plus or minus under radical of 1 plus 24 over 2 minus 1 plus or minus radical of 29 over 2 minus 1 plus or minus 5 over 2 is equals to 4 over 2 is equals to 2. X plus 2 is equals to 0. Minus 1 minus 5 over 2 is equals to minus 3. Therefore minus 3. Minus 3 x minus 3 is equals to 0. X minus 3 is equals to 0. X plus 2 is equals to 0. X is equals to minus 2 na x is equals to 3 ta jechuudha. D laalle kan xumuruta partii kana D alaallu x square minus 4x plus 3 is equals to 0. Kana yeroo factor goonu lakkoomsi idaamni isaa negatiiva 4 baay'inni isaa 3 ta'u ni jira. Yoo hajanu taate ni jira. Yoo jiraachuu baate immoo yookaan ammoo akkami 4 a square akkam goona dhiifama
akkam goona akkuma reefu sana radical deebisne 4 plus or minus 4 the whole square minus 4 times AC. AC is 3 over 2. 4 plus or minus radical of 16. 4 square is 160 minus 12 over 2. 4 plus or minus radical of 1 rajarra 4 4 irra lama 4 idau radical lama 4 irra lama 4 idau radical 4 jechuun lamaan ba irra lama sanbooda 4 gaafa idau ndemne ja irra lama sadita gaafa mo irra sun 4 irra sun lama irra lama waqtanata lama irra lama tak uno goda lala gaafa baayiste meeqata gaafa baayiste gaafa walitti idaatu jechuudha gaafa walitti idaatu minus 3 fi minus 1 meeqata minus 3 fi minus 1 minus 4 ita kanaafuu kun maalta x minus 3 is equals to 0 x minus 1 is equals to 0 x is equals to 3 and x plus 3 x plus 3 x plus 1 minus 3 x is equals to minus 3 and x is equals to minus 1 ita jechuudha asumaratti kan dhaamnu ta factorization of method 2 khaju khanarra itti deebine partii sadaffaadhaan kan xumurruta partii sadaffa yookaan afraffaan boqonnaan kun kan xumuramuta warri channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatina video kana ammas namoota biraa akka nuuf ga'u like godhaa isiniin jenna akkasuma hiriyoottan keessaniifis share godhaa galatooma nagaatti